Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kabajaan kun maddee iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu isin jechaa akkuma beekamu shaggaa baadiyaa biyya Jarman magaalaa Nürnberg irraa albama haaraa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Albamni isaa eebbifamuuf guyyoota qubaan lakkaa'aman muraasa qofatu nuuf hafa jechuudha. Egaa akkuma beekamu albamiin kun mata dureen isaa Eebba Deebii Dhabe jedha. Guyyaan inni eebbifamu Julaay gaaf 13 sa'a 12 irraa eegalee eebbi isaa magaalaa Nürnberg irratti ni adeemsifama. Kan walaloo kana barreesse shaggaa baadiyaati. Walaloo kana ammoo gulaaltonni bebbeekamoon asirratti argaman. Hundi keessan akkuma beektan luuba tasgaraa dhiphoo jechuun kitaaba seenaa Onesmus Nasiib nama afaan Oromooti hiikee jechuudha. Kanatti haasuudhaan ammoo barsiistuu afaan Oromoodha qeerroo hedduu kan oomishte Aadde Makkiyyaa Abdullaahi haadha artist Leencoo Abdushukur nama walaloo kana gulaalan keessaa ishee takka. Aadde Makkiyyaa Abdullaahi nama seenaa sirba fakkeenyaaf anis biyyan qaba biyya caaltu biyyata Oromiyaa tadhumaan badhaatu jettee artistii beekamaa Ali Birraatiif nama barreessee akkasumas artistoota hedduudhaaf walaloo hedduu nama kennitee nama barreessite nama muuxannoo dandeettii hedduu qabdu akkasumas nama gartee sabboontoota qeerroo jajjaboo oomishtee arraan tana dhaloota isiin oomishtetu arra qabsoo tana finiisee asiin ga'e akkasumas yeroo ammaa kana ijoollee isiin barsiiste hedduutu biyya Jarman kana keessa wajjin jirra. Nama walaloo kana gulaalan keessaa ishee takka Aadde Makkiyyaa Abdullaahi galatoomi isiin jenna. Barsiisaa Oliyaad Nugusee akkasumas barsiisaa Jiksaa Adareetii fi aktar Abdul Karim Abadirir Pastor Dejenee Kumsaa obbo Abdul Amit Aagaa gaazexeessaa Dumaal Yaadot yookaan Muhammad Ahmad qophii dhangaa gaaf nu xixiqqoo taane ijoollee warroonni hin beekne hin jirtan jedhee yaada. Amma ammoo baroota dheeraadhaaf qabsoo Oromoo baroota afran darban godhame keessatti Awurooppaa kana biyyoota garaagaraa irra deemuudhaan sagantaa OMN'if tumsa maallaqa guramu irratti argamuun nama ammas sagalee biyyarraa dhufu viidiyoowwan garaagaraa gulaaluudhaan beekamu. Ammas ammoo OMN bira darbee walaloo shaggaa baadiyaa Eebba Deebii Dhabe jedhu gulaalessuu keessatti nama qooda fudhatee. Egaa akkuma beekamu albamni Eebba Deebii Dhabe jedhu kun boqonnaa 11 yookaan qabxiiwwan 11 of keessaa qaba. Innis kan jalqabaa maal jedha? Nageenyatu nagaadha jedha. Dhuwa nageenyi nagaadha. Inni lammaffaa ammoo yaa quba koo qubni waan isa godhe shaggatu beeka. In dhageettan waan qubni nama godhu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo maaliif na sumbu? Kunis ciigoo hedduuf keessaa qaba. Sookoo fi sorkoo hedduuf keessaa qaba. Warroonni dhageettanis jechuudha. Inni afuraffaan ammoo Finfinnee baalaadaraa Finfinnee jechuudha. Dhimma Finfinneeti. Dhimmi Finfinnee dhimma Oromoo hundaati. Dhimmi Finfinnee dhimma hegeree Oromiyaati. Finfinnee irratti dhimma Finfinnee hedduuf keessaa qaba. Achirrattis gaa shaggaan waan isiin jedhu qaba hin dhageettanii jechuudha. Inni shanaffaan gaa isa mata duree siidiin kun itti maxxanfame qabxii shanaffarra jira. Innis Eebba Deebii Dhabe jedha siidiin kun. Eebba Deebii Dhabe maal akka jedhu ciigoo isaa sookoo fi sorkoo isaa shaggaa baadiyaarraa waliin dhageenna jechuudha. Inni jaaffaan maal inni laata? Iccitiin uumamaa. Walaloon kun walaloo ajaa'ibaati. Maali laata iccitiin uumamaa? Achi keessatti of arguu dandeessan namoonni hedduun haalaa fi akhlaaqa sifa keessa jirtaniin achi keessatti of arguu dandeettanii jechuudha. Akkas jedhee hubadha shaggaan natti himne garuu kun kiyya. Maal inni laata iccitiin uumamaa jedhee lakkoofsa 7 irratti kan argamu haadha galaan dhoksaa jira. Kan lakkoofsa 8 irratti argamu ammoo kamiif gajafama? Eenyuuf gajafnaa? Eenyuuf gajafama? Sana ammoo shaggarraa kan dhageenyu ta'a jechuudha. Lakkoofsa 9 irratti kan argamu naaf weddisii siif weddisaa jedha. Inni 10ffaan qabxii anaaf kan of keessatti argu baqattoonni Oromoo biyyoota Arabaas biyyoota addunyaa irratti of argitan hundi keessatti of arguu fi of laaluu dandeessan yaa bidiruu jiruu jedha. Bidiruun jiruu tun maal akkasiin goote akkamitti akkasiin waxalte achi keessatti waan hedduu sookoo fi sorkoo ciigoosi achi keessa argachuu dandeettan. Inni 11ffaa fi kan dhumaa jechuudha. Eenyutu akka biyyaa dhugaadha. Eenyu akka biyyaa namaan ta'u jechuudha. Oromiyaan Oromiyaadha. Oromiyaan hunda kennu nu hammatti tan nu deesse tan asii nu geesse Oromiyaadha jechuudha. Siidiin Eebba Deebii Dhabe jedhu kun ji'oota muraasa keessatti gama kitaabatti maxxanfamee kan isiniif dhiyaatu ta'uu
asumaan isin hubachiisuun barbaada gaafa Juulaay ji'a torbaffaa gaafa guyyaa 13 sanbata xinnaa sa'aatii 12 irratti magaalaa Nürnberg irratti hibboo deebii dhabe siidiin shaggaa baadiyaatiin barraa'e kana yoottaniin gulaalame ni eebbifama jechuudha. Eebba kana irratti ammoo abbootiin amantaadha, jaarsoliin biyyaa, hayyoottiin Oromoodha, hawwoliin siqqeedhaa fi dargaggoonni qeerroon Oromoo biyya Jarmanii fi naannoo ishii hundi irratti waan argamaniif isinis akka nurraa nafne akka achirratti nu argamtan kabajaadhaan isin gaafannaa. Obboleessi keenya kana jajjabeessuu qabna, isa cinaa dhaabbachuu qabnaan dhaamsa obbolummaa Oromummaati. Kanaaf hawaasni Oromoo warroonni amata dheeraas biyya kana turtan kan naannoo biyyoota ollaa Jarmaniitti argamtanis odoo dhuftanii nu jajjabeessitanii galata guddaa qabdu isinin jenna. Waliin haa eebbisnu, waliin bashannanna isinin jenna. Hogbarruu afaan Oromoo guddisuu keessatti hundi keenya gahee qabnaa. CD kana anis bitadhee jira, isinis bitadhaa. Dhaamsa Oromummaati. Artii kennaa guddisnu, barruu waa dubbisus aadaa haa godhannu. Kitaaba yoo maxxanfames bitachuudhaan dubbisa. Ilmaanis muuxannoo waa dubbisuu kana akka isaan guddifatan yookaan ammoo akka isaan gabbifatan gochuun dirqama Oromummaati. Ilmaan keenya, ilmaan qeerroo hayyuu beektota oomishuudhaaf waa dubbisuu akka isaan baratan, waan dhagayuu akka isaan baratan hayyootanii fi beektota irraa jechuudha godhuu qabna. CD kana anis bitadhee jira, isinis bitadhaa. Qeerroo Oromoo biyya Jarman magaalaa Nürnbergii fi naannoo isheetti argamtan biyya Jarman walumaa galatti jechuudha. Galatooma alfaadhaa wayyamaa. Walargaan kenna yoom gaafa Juulaay 13 magaalaa Nürnberg sa'a 13tti sa'a 12 irratti wal agarru.